Malki baqaan. Malki baqaan. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifan akkam jirtu nagaa jirtu ana buleettiin keessan nagaa kun jira galata rabbii nageenya rabbii jaalalli rabbii bakkuma isin jirtanitti hundatti isiniif yaa baay'attu akkam jirtu guyyaa har'aa baacoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufe kunis barnoota illee hedduu kanarraa barachuu dandeenyudha baacoo kanarraa barnoota illee baay'ee irraa barachuu dandeenya. Akkasumas immoo seenaa darbifaatti yaadachuu kan dandeenyudha. Kanaaf baacoo koo agadhumaatitti na hordofaa. Kanaaf baacoo kiyya kana agadhumaatitti na hordofaa. Agadhumaatitti yoo na hordoftanii viidiyoo koo agadhumaatti dhaggeeffattanii gaaffilee waa isinitti ta'e gaafachuu akkasumas gaaffiin isin gaafadhallee koomentii jalatti na keessanii na deebisuu keessan abdiin qaba. Musan imtaani ka jabaadudha jedhamee jira koomentii yaada jabaadhuma itti fufa kanaaf gara baacoo kootitti oggaananii isin dabarsu dhirsaafneetii ta'anitti mana tokko keessa jiraatan dhirsaafneetii ta'anii mana tokko keessa oggaa jiraatan dhirsaafneetii mana addaa keessa jiraata jechuu osoo hin taane ka hin beektanii yeroo baay'ee nyaata nyaadhu jedhan oggaanni nyaata nyaadhu malkii baqqaa nyaata nyaadhu jedhan malkii baqqaa yeroo hunda beekaa bishaaniin dhuguu nyaata nyaatu baay'ee rakkachaa ture namichaan kun ishee wajjin jechuudha. Baay'ee dhiphata inni sammuun isaa baay'ee maal sinii jechuun danda'aare namni tokko yookaan mana tokko keessa galanii yoo nama wajjin hin nyaanne yoo nama wajjin hin dhugne baay'ee tokko dhiphataa baay'ee cannaqamta baay'ee dhiphatee cannaqamaa turanii fi sana wajjin. Niitiin tun midhaan isin nyaattu bishaan isin dhugdu nyaata nyaadhu jedheen malki baqqaanitti bishaan dhuguu jedheen malki baqqaanitti amma waan godhu gaafa dhabu mana waa beekaa deeme mana waa beekaa yookiin nama waan akkasii beeku ta'e kan nama seenaan si beeku bira gaafa deemee fi haati manaa koo bishaan isin dhugdu nyaata isin nyaattu ani baay'ee hojii rakkataa jira maallaa wayyaa jedhe maal siin jetti jedhan gaafate nyaadhu yoon jedhe malki baqqaa nyaattu hin dhugdu jedhe yaa gowwaa koo jedhani namicha kanaan jedha waa'ee kasan jedha yaa gowwaa koo haati manaa kee oggaa ati nyaattee bobbaate hin nyaatti hin dhugdi kanaaf uumaan yaaddeen yookaan laphee hin baaxinii haati manaa kee hin nyaatti hin dhugdi si biratti hin nyaattu hin dhugdu maaliif haati manaa kun maaliif isa biratti hin nyaanne maaliif isa biratti hin dhugne anan beeku malki baqqaanii taatee jechuudha karaa tokkoon kanaaf amma namichi kun gaafa akkana jedhuuni in ka'ee galee arrallee nyaadhodheen malki baqqaanitti bishaan godhe malki baqqaanitti inuma didde ammas namicha kanatti deebi isheen ammallee akkasuma nyaachuu didde dhuguu didde maal na wayyaa jedhe akka gootu jedhe mala maleef jechuudha akka gootu ganama tokko irriibaa ka'iitii manaa hin ba'inii jedhe manaa hin ba'inii misaanuu qopheessii waan nyaannu waan hunda nuuf qopheessii hin nyaanne hin dhugnaa hin bobbaanaa jedhiini jedhe tole jedhe hin ka'ee ganama irriibaa waan nyaata qopheesse dheeni waan ofittis qopheessii hin bobbaana jedhe amma tole jettee raawwattee waan nyaatattis waan dhugaatis hundumaa qopheessitee kun nyaadhodhe malki baqa bishaan dhugee malki baqa inuma didde arras nyaachuus dhugus achi qambara baadhuu jedhe booddeen dhufattee qambara baadhuu na wajjin deemii lafti fagoodhaa qotiisa deemnaa jedhe sinan naqqabaa beenaa jettee inuma dhiise manaa ba'uu dide inuma jaajjee ishee eegee yookiin dhaabbatee ishee eegee niitii kana fudhatee qotiisa bobba'e
qotiisa yoo bobba'u ishiin immoo gulgaaloo bobbaati. Gulgaaloo jedhama kan gulgultii wajjin deemtee amma achi oolanii guyyaa geejjee garaashii baay'ee nyaatee miti kun baay'ee jedhu maasuma keessa dhaabbate jette maal taate maaltu si waamade wayyoo mooyyee warraa baluu tokko manatti itti cufee dhufee maalan taataa jette galgala sinii kenna jedhaanii achi galgala sinii kenna ammas gulgaalte takka geejjii raawwatte jettee ammas achi maal taatedha ammallee maal taatedha wayyoo gingilchaa warraa baluu tokko manatti cufee dhufee isaan immoo amma barbaadanii amma ittiin gingilfachuudhaaf lammaffaan kennan mala wayyette achiin ammas maal jedheeni qaa jedheen ammas galgala sinii kenna ani amma gulgaaloo bobba'ee dhufu jedhee ammas akkasuma jette ammas takka jettee niitiin kun amma kabeeqa baay'ee dadhabdee baay'ee beelaftee waan kootu dhabdee cannaqamaa jirti kanaaf ammas takka jettee jette waattee gaafa ammas waattu maal taatedheen wayyoo bira disii warraa baluu tokko manatti itti cufee dhufee mallaa wayyattee achi galgala sinii kenna jedhiini akkasuma jedhiini amma ka'anii galanii guyyaa gaafasanii biddeenni mana hin jiru lixii qallifattee deemtee niitiin kun guyyaa ol deemtee tolfattee nyaachuudhaaf ta'a achi wajjumaan galanii gaafa wajjin galanii namichaan kun dursee dura gale gaafa dursee dura galuu eessa kore xaaraa gubbaa koree ishee ilaalaa isheen dubbee galte amma yoo galtu masoobii buqqistee san buqqistee kana buqqistee humtuun jiru achi waan gootudha gaafa dhabduu daddaftee eelee ibiddarra koote nama lama taatee gaaddanyaa isaa tokko immoo bakkee jira sa'aatii gubbaa kanatti galii eega eenyu kun waa beekaa san si'aatii sin galtan immoo nan dhufa oggaa biddeen irraa sina waama oggaan ani waame isheen gadi baati ati immoo biddeessan jalaa kaasii xaaraa korii jedheen achi biddeen itti dibattee tokkorraa baastee itti dibattee nan nyaadha yoo jettu alaa namni waan kaattee gadi baate amma kaattee oggaa gadi baatu inni xaararraa gadi baatu biddeessan kaafate xaaraatti ol deebi'e oggaa ol deebite ammallee dhabde ammas ittuma dibattee irraa baastee ammas oggaa akkas gootu ammas yoo sadii biddeessa sadaffaa jalaa fudhate amma gaafa biddeessa sadaffaa jalaa fudhatanii waan gootu dhabde amma waan gootu gaafa dhabdu lixii fudhattee callatti goote lixii fudhattee callatti goote dhugdee amma dhugdee raawwattee natti fore jette natti fore eeleen tunis biddeen kunis akkana ni guyyaa irraa waan nyaanni beeka akkana ni beela'ee jiru beeka lafa dhabame jettee amma waan gootu dhabde kan biddeen tolfame jira dhabamu sunis maal ta'e jettee barbaadachuu argachuu hin dandeenye achi itti dhiiste niitiin kun itti dhiiste lixii kana dhugde gaafa lixii kana dhugdu maal taate halkan geejjee garaana dhukkubaa jettee namicha kana garaana dhukkuba gaafa jettuuni maal sii fiduu jedhe achi garaana dhukkuba jennaan maalidha istiraa jedhama akka biyya keenyatti yookiin immoo daarbee wayiin jirti qophoonee xiyyuu waan argifaatti xayyijjaata wayii tokko gizee farsoo naqanii isa kanatti gadi taa'e jedhee gadi teeche dammannee gurguran gadi teeche isa guuttatte amma gaafa isa guuttattu damma baddaa godhanii baadhu deeme gabaagee deema maal gochuu damma gurgurachuu achi damma gurgurachuu gaafa deemanii isheen kalfamuluu darbetti gadi taa'aa bulteerti beektu darbetti gadi taa'aa bultee darbee guuttattee jirti isa baattee deemte baadhu deeme dheenifa maal gootu achi damma bittuu jedhaan hin duuba deemu amma ilaalanii hin binnu jedha hin dabarsanii ilaalanii hin dabarsanii baddaa damma jira damma bittuu dhuma jedhanu gabaa qixxeedhaan gaafa ga'u israa baattee deemti niitiin kun jechuudha maali ulee maqooma qabaa ishuma duuba deemaa jira akkanatti
garagare dudduubbeedhaan ishee rukute kiskis irratti godhe. Kazaaniifi sun bakka seentu dhabdee waan gootu dhabdee waa isheen halkan disiitti darbeti gadi taa bulti sun dudda isheetti irratti dhangala'ee akkasumatti xiraa'atii agamanaa kaa'attee galte. Agamanaa xiraa kaa'attee galte niitiin kuni achi geenyan guyyaa gaafa saniiti qabdee hin nyaattes hin dhuddes malki baqqaanyinis achuma irratti dhaabbate. Kanaaf mee akka dhumaatitti yoo dhaggeeffattanii viidiyoo kootirra waa akkasin hubattanis akkasumas kanaaf viidiyoo kanarraa gaaffiyyallee yoo qabaattanii akkasuma qeeqa adda addaa yoo jiraatte komentii jalatti naa barreessaa. Gara fuulduraatti illee akkamitti akkan deemuu qabu maalirraa akkan sirriirra jiru akkasumas maalirraa akkan sirrii hin jirre yaada qabdan komentii jalatti naa kaastanii akkasumas gorsa keessa fudhadhee akkan deebi'u abdiin qaba. Waan balleessi hundumaayyuu na gorfachuu hin dagatinaa. Akkasumas warroonni mana kootii karaa taatan YouTube kan koo subscribe gochuun akkasuma warroonni maatii taatanii na hordofaa jirtan galatooma galanni keessan dachaa darriba like share subscribe gochuun hin dagatinaa. Kabajaa fi jaalala isin gaafadha. Viidiyoon kun kan guyyaa har'a asuma irratti xumura. Gara fuulduraatti yookiin immoo guyyaa itti aanutti viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa tura. Sinan jaalladha, sinan kabajaa. Bye.